mee rabbumaaf jaa haala ummanni keenya keessa jiru viidiyoo makana laalaa walitti deebina. يلا بس يفرد بات لاقك بيجي بيت سرتي يهو كمان كبدري بدرنا كتبا كبدري بدري سال كفل يهو بري بوكا وطاو قبر كفل فل كارتا وطاو قم منقستينا بيتي فرصفا እግዚአብሔር ይፍረድ እግዚአብሔር ፍርዱ ከእግዚአብሔር ነው የምጠብቀው ሰው የለም መንግስት የለም በቃ መሄጃ አጣን ወዴት እንሂድ ልጆቻችን ተሳቀቁ ተቃጠሉ ወዴት እንሂድ ልጆቻችን ወዴት እናርጋቸው እንዋጣቸው ወዴት እናርጋቸው በቃ እግዚአብሔር ይፍረድ ፍርዱን ለፈጣሪ ይፍታናል ፍረድ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍረድ mootummaan hin jiru du'eeti jira biyyaaf je'eetiin mana kana jaare akkasumaanu liqii fuudheetiin mana kana jaare liqii mana kanaan jaare tokkollee hin galchine eessattiin baya ijoolleeti yoo eessattiin baasa nan baasa mee eessattiin baasa ani rabbi irrattiin dhiifadha firdii rabbiin haa godhu rabbi irrattiin dhiifadha mee eessattiin baasa ijoollee kana gara itti baasuun qaba gara itti baasullee hin beeku rabbuma irrattiin dhiifadha mana alliqaa fuudhee jaare osoo liqaa'uu hin kafalin narratti diigan mee mootummaan eessa jira mootummaan haa du'u jechuutti jirti jechuudha gara afaan oromootti daawwattootaaf kabajamtoota akkam jirtu mee viidiyoo hedduu garaa nama nyaatu akka malee keessa namaa tuqu jechuudha ispeeshaalii ijoolleen biyya ambaa jirtanii fi keessafuu ijoolleen biyya ambaa teessanii biyyatti mana jaarrataa jirtan jechuudha gara daandii irratti dhiyeessitanii mana jaarrataa jirtan isin fayyada ergaa guddaallee of keessaa qaba dabalataan haala namni biyya keenya keessa jiru mee viidiyoo kanarraa ni ilaalla yaada keenyallee irratti kennan hedduu keessa kiyyana tuqe dhugaa rabbi akka malee keessa kiyyana tuqe viidiyoon kuni viidiyoon kanaan wal fakkaatu baay'eetu jira daawwattoota kiyya dhugaa rabbi hedduutu jira garuu viidiyoon kun tokkoon bahu kun jechuudha akka malee bakka ammooshin nama godha dhugaa rabbi suma dhugaa jechuudha mee haala ummanni keenya keessa jiru mee namni kun haala kanaan jechuudha biyya mootummaa qabdu keessatti biyya seerri jiru keessatti jechuudha beenyaan tokko osoo hin kafalaminiif ummanni keenya dararaa hammana jedhamu kana keessa jira jechuudha dararaa hammana jedhamu namni tokko akka carraa ta'ee carraa kaameeraa argate carraa kaameeraatiin haala kanaan hawaasa biratti akka beekamtii argatuu fi akkasumallee akka qaamni dhimmi kun ilaallatullee birmatuu fi hanga tokko carraa ni kennaaf jedhee yaada jechuudha obboleeyyan keenya kan carraa hanga kana hin arganne kaameeraa duubaan kan manni isaanii diigamee qabeenyi isaanii alatti faca'ee waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii ta'anii hanga hin qaban jechuudha dhugaan isiniin jedha kanaaf mee asirratti yaada keessan isinillee koomentii jalatti naa qooda akkuma isin jette kana waan jennullee hin qabnu wanni jennu rabbummaan firdii haa godhu rabbi biyya teenya qofa nagaa haa godhu mootummaa kanallee rabbi karatti haa deebisuuf haa barsiisuma jennee yoo du'aa itti goonee fi wanni dandahamu yoo tahe ummanni tokkummaan gadi bahee falmatu qofa carraan jiru jechuudha wanni biraa tokko kan jiru hin jiru jechuudha mee yaada kiyya irratti isiniif kenna jechuudha daawwattoota kiyya isinitti hin dheeressu yaada keessan isinillee koomentii jalatti kaa'uu hin dagatina namoonni chaanaala keenya faaraa taata subscribe godhaati miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatina viidiyoo laayikii godhaan isiniin jedha mee viidiyoo daqiiqaa takkaa'uu hin guutu yaa ummata keenya biyyi keenya baddee jirti biyyi keenya kan durii miti akka dhaamsatti keessafuu ijoolleen biyya ambaa jirta wanni reefu jedheef jechuudha asumarratti isinitti hima jechuudha ani waan natti fakkaatee fi waan natti mul'ate namoonni biyya ambaa jirtan rabbi waa isinii kennee harkaa qabdan carraan biyyaa isin oofee biyya ambaa keessa isin godhe jechuudha yookaan biyya ambaa keessa akka dalagatan carraan isin godhe yoo haqlii qabaattan hanga biyyi teenya nagaa taatu biyya keenyatti way jaarranna jettanii birrii takkallee gara biyyaa hin ergina yoo naaf dhageessan jechuun namni tokko namni lama yaada kiyya kanatti irraa fayyadamuu mala jedhee waan yaaduuf hin gara keessan fide jechuudha maaliif jettanii nagaafatuun keessanillee hin oolu jechuudha yeroo ammaa kana waan adda addaatiin wal qabatee sochii mootummaan godhaa jiru milishaan ganda keessatti godhaa jiru akka malee kan nama jibbisuusuu fi kan nama gaddisiisu jechuudha uf si jibbisiisa dhugaa rabbii waggaa meeqa mana arabaa dinqa arabaa keessatti rakkatte namaan arraffama nama gadi taate otoo barnoota qabdu akka nama barnoota hin qabne taate osoo fayyaa qabdu akka nama maraataa taate jechuudha biyya ambaa keessatti umrii tee ijoollummaa silaa biyya kee keessatti ittiin bashannantu biyya ambaa keessatti fixxee gaafa immoo wanni ati dalagattu sun kasaaraa akkanaa keessa galtu dhugaa rabbii hedduu nama dhagamu qofaa miti lubbuu tantee si balleessuu danda'a jechuudha wanni akkanaa kun soo kanaafu ani akka dhaamsatti wanni isiniif dhaamu
hanga biyyi keenya nagaa ta'u hanga biyyi keenya arragaggee waan tokkorra gad dhaabbatu yookaan diigaa manaa kun dhaabbatutti jechuudha. Wanni hundi akkanaan ittiin fuftu inuma dhaabbatti nageenyi illee inuma dhufaa jechuudha. Kanaaf hanga saniif birrii keessan qabadhaatii bakka irratti ol kaayataa jirtan irratti ol kaayadhaan isiniin jedha. Yoo jaarratuun dirqama isinitti ta'ellee daandiirraa fagaadhatii jaarradha. Silaa baadiyyaa taatee magaalaa taatee waa tokko waluma qixa Itoophiyaatti magaalaa fi baadiyyaalleen daandiirraa fagaadhatii jaarradha yoo jaarrattanillee yeroo ammaa kana ijoolleen daandiirratti duraan mana jaarrattee jirtu dhugaa rabbii hedduu namaatu jechuudha. Akka malee namoota sammuun jijjiiramteetu jira jechuudha waan isin ajaa'ibu keessa jechuudha. Inuma kan biyyaan baa jiru akka maleettu bari itti deebiillee dalagatullee inuma danda'a. Maaliif biyyaan baa xiqqollee taatu biyya keenyarra wayyaa guyyaa guyyaan dalagatee bula waan ta'eef. Mee gabareen biyya keessatti horii ufii nyaachisee gurguree jimaa ufii gurguratee qamadii ufii gurguratee oomisha oorurraa argatu gurguratee buna ufii gurguratee jechuudha. Itti milkaa'ee rabbiin carraa tolchee fi mana kana ilmaan kiyyaafin boru waa hambisa jedhee daandii irratti gad hiiqee jaarratu haala kanaan jalaa diiganii beenyaan tokko osoo hin kafalaminiif jechuudha. Lafti ta mootummaati jechuun haala kanaan daandii itti galchina jechuun haala kanaan ummata jalaa mana diiguun baay'ee waan nama dhagahamu kuni guddina biyyallee hin ibsu jechuudha. Biyyi keenya akkuma xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad jedhe akka qileetti deemaa jirtu akka hallayyatti dhaqaa jirtu kun ifa jechuudha. Maaliif biyyi takka guddatuuf jalqaba hawaasni ka'uu qaba, jalqaba hawaasni guddatuu qaba, hawaasa guddisuu qaban jechuudha. Biyyi takka guddatte gaafa jedhamu jechuudha. Gaafa hawaasni baadiyyaa keessa jiru sammuu fi qabeenya kiisiitiinis guddateedha. Akkasumallee diinagdeen gaafa guddateedha biyyi takka guddatte kan jedhamu jechuudha. Iddoo mootummaan jiruu fi magaalaa gurguddatte qofa onlaayinii irra baasanii akkasumallee akka uummanni biyyaan baa jiru daasbooraa qofaan sobuu maal faayidaa qaba? Qeen keessi duwwaa akkasuma waanuma diyaasbooraan maatii ofii ittiin jijjiiru achi ergee maatii ofii ittiin jijjiireyyuu mana maatii isaatti inni jaarrate akkana jalaa diigaa diyaasbooraan akkamiin mootummaa gargaara? Mee akkamitti isin gargaara ishii mee haa ta'u mee dhiisaa diyaasbooruma san illeen sobaa nulleen sobaa mee haa jennu mee akkamitti isin gargaara? Namni biyya namaa jiru kun warruma mootummaa sanuu akkamitti gargaaruu dandeenya? Biyya teenya akkamitti gargaaruu dandeenya nu? Kanaa barkan nu dhibe amma kan gaafii nuti ta'e jechuudha dhugaa rabbii. Haala kanaan waan maatii keenya jijjiiruuf gaafa nu waa dalagnee maatii keenyaaf erginee maatii keenya jijjiiruuf gara magaalaatti harkifnu haala kanaan manni jalaa diigamee waggaa meeqa waan namni itti dadhabee Itoophiyaa keessatti mana tokko jaarratuun yoo xiqqaate waggaa 10 waggaa 11 sitti fudhata jechuudha. Mana bareedaan jaarradha yoo jette ani gaduman qabee beekadha sunuma nama giddugalaati mana bareedaa ajaa'ibaatiin jaarradha yoo jette waan achitti dhiyaatu miti jechuudha. Dhugaa rabbi keessa ijoolleen dhiiraa jechuudha. So kanaafuu please mootummaan namoonni qaamaan gara mootummaa dhiyaatuuf akkasumallee hojii kana keessa jirulleen boru hojii kana ni argatta mootummaan kun itti hin fufu mootummaan inuma kufa hawaasni immoo keessa jiraatamaa hawaasni barabaraan jiraata jechuudha. Dhaloonni kunis dhumu dhaloota biraatu dhufee itti guddata hawaasa keessan akkanatti miidhina yaa midisha dhugaa rabbii hedduu namatti dhagahama jechuudha. Kana qofaa miti viidiyoon hedduutu jira jechuudha. Viidiyoo haga qabu miti kan akkuma fakkeenyatti isinii fidee maxxanse malee. So kanaaf dhugaa rabbi hedduu nama dhagama ijoolleen keenya rabbi namoonni daandiirraa mana qabdan rabbi obsa isiniif haa kennuma waan biraa waan jedhu hin qabani. Keessafuu yeroo ammaa kana manni diigaan bakki itti jabaate Harargee lixaati jechuudha. Akka malee kan itti jabaate magaalota akka Machaaraa, Miicata akkasumallee Balballeettii fi Galamsoo, Ciroo kana kara hirnaa kana hunda bakka akka malee mana diigaan itti jabaatte jechuudha. Akka malee jechuudha. Uummanni rakkoo hamtuu keessa jira yaa jara keenya. Barri bara nu beennu sanii miti. Biyyi keenya biyya nu beennu sanii miti yaa saba. Dhugaa rabbii. Warri biyyatti waa jaarranna jettanii birrii keessan qabdanii taa'anii jirtaniif akkasumallee warri gara biyyaa waa ergatuuf hawwii qabdan biyyatti ergannee manaa fa'aan jaarranna daandii irratti maatii keenya baadiyyaadhaa gara magaalaa harkifna jettanii hawwitan abdii osoo hin kutin birrii keessan qabadhaati taa'adhaan rabbiin gaafa jijjiiruu ni dhufa waan ta'eef ani yeroon akkanatti taa'ee ilaalu inumaa bakka mootummaan hawaasni akka jiraatu waan barbaadu natti hin fakkaatu jechuudha. Dhugaa rabbii maaliif hawaasni tokko bar jalqaba irratti kan ittiin jiraatu mana jireenyaa qabaatudha. Hawaasni tokko jiraatuuf agartee lubbuun jiraatuuf mana jireenyaa qabaatutu isarra jiraata. Namni bar waan biraa bishaan nyaata bakka fedhee nyaata bakka fedhee argata. Itoophiyaa fa'aa keessatti nyaataa fi bishaaniif hin rakkatu namni firii mukaa nyaatee jiraatuu danda'a. Horii waliin marga dheedee jiraatuu danda'a.
Itoophiyaa keessatti baala mukaa nyaattee jiraachuu dandeessa. Hedduutu jira baalli mukaa kan nyaatamu waan ta'eef jechuudha. Kuduraa muduraa bakka argitee nyaattee jiraachuu dandeessa. Bosona keessa waan biraa dhiisiisin jiru jira bara. Garuu mana jireenya biyya teenya akkasi qabbanootuu fi akkasi jireenyi bade kan namni alatti yoo si dhufe albeesitti fixee si biraa deemu san biyya san keessatti mana namarratti diiguun kan jireenyi samii dhaqe sanitti mana osoo beenyaa tokko namaan kaffallee maatii namaa gadi diiganii bar kun seera addunyaa duratti illee nama gaafachiisaa bar dhugaa rabbii amma fakkeenyaaf seera addunyaa yoo fudhanne manni tokko diigamuu fi waraqaan ni kennamaa fi abbaa mana saniitti waraqaan ni kennamaa fi hoo fakkeenyaaf achirratti waan adda addaa illee mootummaan dhaabuuf warshaa adda addaa dhaabuuf deeme waraqaan abbaa sanitti ni kennama abbaa manatti ni ergama abbaa qe'ee sanii yookaan naannoo sanii jechuudha akka irraa ka'uuf beenyaan ni kaffalamaa fi sana booda iddoo biraa kennamee fi ni qubsiifamu yoo beenyallee kaffalamuuf baate iddoo biraa akka qubsiifamu bakka itti godha jechuudha mootummaan akkanumaan maatii namaa gadi diiguun bar kuni waan biraa argisiisaa bar ilmi namaa maaliif jiraataa bakka mootummaa malee ilmi namaa hin jiraatini jechuudha kun gabaabdumatti ilmi namaa mirga lubbuun jiraachuu hin qabu jechuudha bar kana jechuun namni mana namaa haala kanaan osoo beenyaa tokko hin gaafanne beenyaa tokko namaaf hin kennine abbaa qabeenya saniif hin kaffalle haala kanaan mana namaa diiganii akka maletti maatii alatti gadi haruuni hedduu namatti ulfaata. Dhugaa rabbii hundumaafuu maatii haala kanaan roorrifamaa jiruu fi manni jalaa diigamaa jiru qabeenyi isaa jalaa badaa jiru rabbii obsa isiniif haa kennu ani waan biraa waan isiniin jedhu hin qabu. Namoonni dirqama mana ijaarrachuu qabna jettan immoo ani akka gorsa kiyyatti akka nama dhuunfaa tokkotti wanni isin gorsu dachii daandii irratti dhaloottu hin bitatina. Keessafuu magaalaa ispaaltiin hin galin amma ispaaltiin galuuf deemtu daandiin gurguddaan itti ba'uuf deemu daandii irraa fagaadhaatii bitadha yoo rabbii isiniif laaffise jechuudha. Dhugaa rabbii ijoolleen daandii jettee daandii irratti dachii bitaa turte kasaaraa guddaa keessa jirti jechuudha. Sumunii takka malee qarshii tokko osoo namni hin kenniniif mana miliyoona tokko miliyoona lamaan jaarrame miliyoona sadiin jaarrame dachii miliyoona takkaan bitamte 500,000 bitamte 800 bitamte bilaasha kasaaree taa'utti jira jechuudha harka ofii marate hedduu nama dhagama. Hundumaafuu rabbi obsa isiniif haa kennuma waan biraa waan jennu hin qabnu biyya keenya illee nagaa nuuf haa godhu jenneetuma nageenya kadhatudha waan biraa wanni goonu hin jiru. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota sagantaa keenya kanarraa kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota kiyya yaada keessan komentii jalatti naaf qooduu hin dagatinaa guyyaa guyyaan oduulee OITU Oromoof Oromiyaa keessatti taatu kamiyyuu namoonni dhagahuu barbaadan chaanala keenya subscribe godhadhaa. Miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaa viidiyoo laayikii godhaan isiniin jedhaa kanarraaf qaban asumarratti kan goolabamu ta'a sagantaa itti aanu hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.